Nagaan isiniifatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa Dr. Koo jedhu torbanitti yeroo tokko karaa ETV Afaan Oromoo akkasumas immoo karaa YouTube Dr. Naafi Argeetu simbiraan geenyudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa fayyaa daa'immanii fayyaa dubartoota ulfaa odeeffannoowwan dhibee keessa hojii wal qabatu akkasumas immoo dhimmoota ijoo fayyaa wal qabatan garaagaraatti kaafnee kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Akkamisin torban keessan akkam ture haala kamiin dabarsitan? Egaa har'ammoo bifa addaatiin istiidiyootti keessummaa addaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiinis barumsa guddaa akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Mee jalqaba keessummaan keenya eenyu akka ta'e keessummaa wajjin erga wal barree booda waa'ee dhimma maalii irratti immoo akka haasofnu waliin mari'anna jechuudha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde. Mee hordoftoota keenya wajjin wal barre. Dr. Barakatiin jedhama. Kaadhimamaa ispeeshaalistii dhibee keessaa Hospitaala Qidduus Phaawulos fi ogeessa saayinsii fayyaa hawaasaa. Galatoomi Dooktar, egaa kaadhimamaa ispeeshaalistii dhibee keessaa akkasumas immoo ogeessa saayinsii fayyaa hawaasaa akka taate nuuf kaafteetta. Guyyaa har'aas immoo dhimma ijoo tokko irratti waliin mari'achuudhaaf kan istiidiyootti argamnee jirru. Duraan dursa maqaa sagantaa kootiin akkasumas immoo maqaa ETV Afaan Oromootiin baga nagaan dhufte siin jechuun barbaada. Anis guddaa galatoomii jechuun barbaada. Sagantaa kanarratti kabajaan naaf feeruu keetiif Dr. Naafi galatoomii siin jechuun barbaada. Ayyee galatoomii Dooktar. Egaa dhimmi guyyaa irraa akka irratti haasofnu barbaanne tarii hawaasni keenya wanti kun haaraa miti maal nutti dubbachuuf jettanii yaaduu dandeessu. Garuu akka nuti irratti haasofnu kan nu godhe waan baay'ee jira waan ta'eef. Keessumattuu akka biyyaattis ta'e akka Oromiyaattis guyyaan HIV/AIDS jedhamee kabajamaa jira. Dhibeen kun egaa dhibee yeroo ammaa kana baay'ee dagatamedha. Keessumattuu baay'een keenya maal akka ta'e beekna ijoollummaa keenya irraa jalqabnees maal akka ta'e dhagaa guddannee irra hanga ogeessa fayyaa ta'aniittis immoo waan baay'ee keeziiwwan hedduu argiteetta. Muuxannoowwan garaagaraa dhimma kana irratti qabda. HIV yeroo ammaa kanatti dagatameera. Mee dhimma kana irratti waliin mari'achuun dura waa'ee HIV kaasuun dura dhibeemti kun wal yaadachiisuudhaaf jalqabni isaa maali? Eessarraa ka'e? Sababa maalirraan kan ka'e HIV kan jedhu kun akkamitti moggaafame? Eessarraa eegalee kan jedhu hordoftoota keenyaaf ibsuudhaaf. Gaaffii gaarii naa kaaste moggaasni isaa HIV inni jedhu yeroo jalqabaatiif argama isaarraa tukaanii haasofni baay'ee natti tola. Argama isaa ilaalchisee ilaalcha guddaa lamatti jira. Ilaalchi inni duraa HIV/AIDSiin yeroo jalqabaatiif akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1968 jaldeessarraa gara namaatti yookaan chimpanziirraa gara namaatti kan darbee bineensarraa gara namaatti darbee kan jedhu ilaalchi kun ogeessota baay'eedhaan kan fudhatama hin qabne haa ta'u iyyuu malee ogeessonni baay'een kan irratti walii galanii akseepti godhan dhibeen kun yeroo jalqabaatiif biyya Ameerikaa keessatti magaalaa Los Angeles keessatti bara 1981 akka lakkoofsa Awurooppaatti namoota saalqunnamtii wal fakkaataa gaggeessan gidduutti akka argamedha kan ibsamu. Sana booda waggaa lama booda namoonni dhiitoo mormaa qaban, dhiitoo bobaa qaban vaayirasiin kun isaan irratti illee yerootti mul'ateetu jira. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1984 dhibeen kun HIV/AIDSiin inni jedhamu sababni AIDS HIV akka ta'e dhibeen AIDS jedhamu HIVdhaan akka dhufu baruun danda'ameera jechuudha. Sana booda maaltu ta'e akka Itoophiyaa keessattis baruma kana keeziin jalqabaa argamee ture bara 1985 akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1985 HIV/AIDSiidhaaf qorannoon godhamu jalqaban. Bara 1986 ammas akkuma lakkoofsa Awurooppaatti keeziin jalqabaa HIV/AIDSiidhaan shakkame Itoophiyaa keessatti argamee gabaasa godhamee jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif bara 1986 akka lakkoofsa Awurooppaatti namoota lamarratti vaayirasiin HIV/AIDS jedhamu kun argamuunsaa baramee jechuudha. Sana booda Awurooppaa fi Ameerikaa irraa ka'ee namoonni muuvimentii yaa gaggeessaniif Awurooppaa irraa gara Afrikaatti, Afrikaa irraa gara Itoophiyaatti godaansaan turan jechuudha. Dhufaa turaniif godaansa irraa kan ka'e dhibeen kun Ameerikaa irraa ka'ee gara Afrikaa akkasumas gara Itoophiyaa qaqqabuu danda'e. Yeroo sana dhibeen kun baay'ee sodaatama. Sodaarraa kan ka'e namoonni dhibee kanaan qabaman yeroo itti balaaleffatamantu jira ture.
Even jalqaba Dr. Asirratti Asaakee Dammaan qabe dhibeen kun jalqaba yeroo dhufe mataa isaa balaaleffatamuu waa son ta'an akkaataan nutti dubbatamaa ture fiilmiin hojjetamaa ture mataan isaa iyyuu waan bineensa wayii godhanii faa yeroo isaatti ilaalaa turan jira. Sodaa guddaa jira. Namoonni dhibee kanaan qabaman illee socho'uu akka hin dandeenye yerootti mirgi isaanii dhiibameetu jira ture. Kanaafuu sana booda garuu dhibeen kun dhibee ajjeesuudhaan sadarkaa tokkoffaarra ta'uusaa eegga baramee booda qorichi farra vaayirasii kanaa oomifamee bara 2003 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo jalqabaatiif kaffaltiidhaan qorichi kun raabsamuu jalqabe. 2005tti qorichi farra vaayirasii kanaa bilisaan namni hundi akka argatuuf namni ulaagaa namoonni dhukkuba vaayirasiidhaan qabamanii ulaagaa guutan carraa qoricha farra vaayirasii kanaa akka argatan carraan isaan banameef jechuudha. Kanaafuu seenaan isaa kana fakkaata biyya Ameerikaatti argamee yeroo jalqabaatiif sana booda garuu gara biyya keenyaa dhufe jechuudha. Kanaafuu vaayirasiin kun argamee booda haalli tamsa'insi isaa maal akka fakkaatu qo'achuun gadi fageenyaan namoota dhibee kanaan qabaman irratti hojjechuun jalqabame jechuudha. Kanaafuu HIV vaayirasii yeroo jennu vaayirasii madiinummaa qaama keenyaa miidhuudhaan qaamni keenya infekshinii adda addaa ofirraa ittisuu akka hin dandeenye gochuudhaan infekshinii adda addaatiif akka saaxilamu kan godhu. Kanaafuu HIV yeroo jennu vaayirasii madiinummaa qaama keenyaa yookaan dandeettii dandamachuu qaama keenyaa kan miidhu jechuudha. Kanaafuu moggaasni isaa kana faana kan wal qabate. Moggaasni isaa qaama keenya keessaa wantoota kanneen dhibee nurraa dhorkan yookiin madiinummaa qaama keenyaa yookiin immuun siistemii keenya kan miidhu waan ta'eef moggaasni isaa achirraa ka'ee akka moggaa'es nu kaafteetta. Yeroo baay'ee namoonni egaa HIV kana maqaa garaagaraa yeroo itti waaman jira. Tarii hawaasa keessa akka hawaasni akka inni sirriitti hubatuuf. Tokko tokko eerseedhu even eerseedhu eersii jedhanii waamu jechoota kana kan ingiliffarraa gara afaan oromootti oromeessuudhaaf yaadame eersii kan jedhanii waaman yookiin immoo eedsii jedhanii kan waaman jiru HIV kan jedhanii immoo waaman jiru. Garaagarummaantu waggaasa HIV fi eedsii maali? Moo hawaasni keenya HIV yoo jedhes eedsii jedhes lamaan isaa sirriidha jennee fudhanna. Gama saayinsii fayyaatiin maal fakkaata? Moggaa faana wal qabatee namoonni baay'ee yeroo baay'ee interchangeably HIV AIDSiidhaan wal fakkeessanii gosuma tokkoon yeroo waaman argama. Garuu jaroonni lamaan kun wanta adda addaati. HIV yeroo jennu wanti nuti haasofnu waa'ee vaayirasiiti. Vaayirasii dhibee AIDSii fidu. Gosa vaayirasii baay'ee jira. Sana keessaa kutaa yookaan ramaddii RNA vaayirasii reetiroovaayirasii jedhamu keessatti kan argamu ta'ee vaayirasii madiinummaa qaama keenyaa miidhu. Maqaa vaayirasichaa sanaan HIV yeroo jennu dhibeen vaayirasii kanaan uumamu garuu AIDS jedhama. Kanaafuu AIDS gaafa jennu sadarkaa isa dhumaa dhibee HIVdhaan uumamee haasa'aa jirra. HIV gaafa jennu garuu waa'ee dhibeetu hin ta'in waa'ee vaayirasichaa haasofna. Kanaafuu garaagarummaan isaanii AIDS gaafa jennu dhibeedha. HIV gaafa jennu garuu vaayirasii dhukkuba AIDS fidu jechuudha. Egaa Dooktar akkuma jettee ati vaayirasiin gosa baay'ee jira. Vaayirasiin kanneen turuu keenya miidhan jiru, kanneen akkasumas immoo qofaa afaan nutti fidan jiru. Vaayirasii kanneen keessaati HIV'n vaayirasii akka ta'edha. Kan biraan immoo AIDSiin immoo dhukkuba sababii vaayirasii sanaan dhufu. Ispeeshaalii dhukkuba sadarkaa dhumaa akka ta'es nuuf kaafteetta. Mee wal yaadachiisuudhaaf egaa hawaasni baay'een dhimma kanarratti hubannoo qaba. Garuu immoo dogoggoroonni tokko tokko yookiin immoo odeeffannoowwan sobaa, odeeffannoowwan dogoggoraa hawaasa keessa faca'an baay'een isaanii jiru. Keessumaa dhimma daddarbaa HIV irratti xiyyeeffate. Akkuma ati jalqaba irratti nuuf kaafte jalqaba irratti even namoonni HIV kanaan qabaman yookiin immoo dhibee vaayirasii HIV kanaan qabamanii baay'ee hawaasa keessaa baqatanii akka isaan hin deemne godhamaa ture. Dhiibbaan garaagaraa jalqaba dhibeen kun gaafa yoomiyyuu akka waan bineensa wayii waan jira miti akka nama dhibee kanaan qabame namarraa illee adda baasanii akka ba'aa ture beekamaadha. So even yerootti namoota kana HIV qaba jedhee beeluun HIV qaba jenna sodaata namni wajjin nyaachuullee wajjin dhugullee yeroo itti sodaatu jira. Mee haalli daddarbaa HIV vaayirasii kana maal fakkaata? Karaa kamiin nama tokkorraa nama kan biraatti darba?
kan jedhu irrattis hawaasa keenya yaadachiisuudhaaf. Malli daddarbaasaa gurguddoon sadiitu jira. Inni tokkoffaan saalquunnamtii of eeggannoo malee godhamuun keessumaa saala wal fakkaataa ta'uu danda'a. Saala adda addaa gidduutti walquunnamtiin saalaa of eeggannoo malee godhamu daandii jalqabaati. Vaayirasiin kun namoota vaayirasii qaban irraa gara nama fayyaatti akka darbuuf. Kanaafuu walquunnamtii saalaati daandiin inni tokkoffaa. Daandiin inni lammaffaa haadholee irraa haadholee vaayirasiin dhiiga isaanii keessatti argamu irraa gara daa'immatti darbuu danda'a. Kun karaa sadiin ta'uu danda'a. Tokkoffaa hordoffii gochuu dhiisuu irraa. Gorsa argachuu dhiisuu irraa. Vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru olaanaa ta'uu irraa kan ka'es ta'uu danda'a. Yeroo ulfaa akkasumas yeroo ciniinsuu akkasumas immoo eegga dahanii booda yeroo harma hoosisan haadha irraa karaa pilaasentaa yookaan ootaa jennuun gara daa'ima isaaniitti darbuu danda'a jechuudha. Yeroo ulfaa ta'uu danda'a. Yeroo ciniinsuus ta'uu danda'a. Akkasumas immoo da'umsa booda harma gaafa hoosisan haadha irraa gara ilmaatti darbuu danda'a. Daandiin inni sadaffaa meeshaalee qara qaban. Namootni vaayirasiidhaan qabaman meeshaan kanatti fayyadamu taanaan meeshaa vaayirasiidhaan faalame namni gara biraatti fayyadama taanaan meeshaaleen qara qaban kun vaayirasii sana nama vaayirasii qaburraa gara nama fayyaatti dabarsuu danda'u. Yeroo baay'ee daandiin sadan kun daandiin vaayirasiin kun nama tokkorraa gara nama birootti darbu haa ta'u iyyuu malee darbee yeroo tokko vaayirasiin kun akka tasaas illee mudachuu danda'a. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf kutaa opereeshinii yookaan kutaa baqaqsa yaadaa keessatti dhiigni sitti faca'uu danda'a. Karaa kanaan illee darbuu danda'a. Daandiin guddaan garuu daandii sila jenne. Daandiin inni tokkoffaa walquunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne gochuudhaan inni lammaffaa haadharraa gara ilmootti darbuu danda'a. Inni sadaffaa meeshaalee qara qaban namoonni kun namootni vaayirasiidhaan qabamanii fayyadaman of eeggannoo malee fayyadamuun vaayirasii kanaaf akka qabamnuuf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Okay, galatoomii Dooktar. Egaa haalli daddarbaasaa waan baay'ee kaaftetti hawaasa keessatti yeroo baay'ee karaa dafqaatiin hin darba jedhanii kan yaadan jiraachuu danda'u. Uffata jijjiiramee uffatanii sun uffatee hin darba jedhanii kan yaadanis jiru. Gaaffii keessaatiin karaa keessaa namni inni erga keessaa dhimma HIV wal qabate gaaffii kana si gaafachuun barbaada hawaasa keenyaaf akka ibsituu fi HIV eedsiin karaa dhungootiin wal dhungachuutiin yookiin hiriyyaan yookiin abbaa manaa fa'aatiin namni tokko yoo wal dhungate liip kiisiin kan jennu jechuudha dhungannaa karaa hidhiitii wal dhungatanii dhibeen kun nama dhibee sanaan qabame irraati namni sun yoo dhibee kanaan qabame namni kan biraa dhibee sanaan hin qabamne yoo ta'e darbuu danda'a. Liip kiisiingiidhaan yookaan dhunguudhaan HIV eedsiin nama qabame irraa nama hin qabamnetti hin darbu. Kanaafuu ilaalchi akkanaa kun ilaalcha dogoggoraati. Hawaasni yeroo baay'ee HIV eedsiin dhunguudhaan hin darba jedhanii kun sodaatantu jiru. Wal qabachuudhaan akkasumas immoo wal hammachuudhaan waliin nyaachuudhaan akkasumas illee bishaan illee waliin daakuudhaan waliin haasa'uudhaan illee kan darba jedhanii kan sodaatanii namoota vaayirasii qabaman irraa fagaatantu jira. Kun mala ittiin vaayirasiin kun nama tokkorraa nama biraatti darbu miti. Kanaafuu dhunguudhaan vaayirasiin hin darbu. Hancufaan vaayirasiin hin darbu. Kan biraan immoo asuma kana wal qabatee yeroo gaaffii kanaan dura gaafatamaa turan keessaa hidhiin madaa yoo ta'e hidhiin yoo cite yookiin immoo hidhiin madaa yoo ta'e dhibeen kun darbuudhaaf carraa qaba. Nama tokko madaa ta'e immoo kan lamaan isaanii madaa yoo ta'e kan darbu. Gaaffii kun gaaffii gaariidha. Hidhiin jechuun yeroo baay'ee hidhiin lamaanuu madaa yeroo ta'e dhiigni jira taanaan iddoo madaa'e sanarratti dhiigni jira taanaan tuttuqaan sun karaa lamaanuu direct kontaaktiin dhiiga faana jira taanaan carraan darbuu jiraachuu danda'a. Kanaa achi garuu wal dhungachuudhaan hancufaan tuttuqaadhaan hin darbu. Baay'ee galatoomi asirratti dhimma kana gaaffii na yaadadha yeroo durbaradhu hawaasuma xiqqoo akka ittiin bohaaranii fi barsiisaa baayoloojii yuunivarsiitii tokko gaafachaa turre jennaan madaa jennaan
Inni guddaa filatamaan amma hidhiin fayyittee goonis gaariidha. Yaa madaa jiraannaan tuttuqqiin karaa cufaartiin yookiin immoo kontaaktii hidhii fi dhiwaa walitti bu'ee qofa akka hin dabarre asirratti akka dubbattu akka nu ibsitu barbaadeenetti haala bareedaatu nu ibsite wanti kun waan dagatameef keessumattuu akkuma ati beektu yeroo ammaa kanatti dhumarratti kaaftee nu kaasuu dandeessaa illee yeroo ammaa maal fakkaata kan jedhu HIV AIDS namni dagateera. Dargaggoonni baay'een HIV carraa ol sodaachaa jiru jedhama. Garuu baay'ee dagatamee namoonni qorataman illee baay'inaan fedhiidhaan namni qorataman baay'inaan qoratamus baay'ee gadi bu'aa akka jedhudha kan nu ka'e. Mee kanaanii dhibee kana ilaalchisee HIV AIDS ilaalchisee namni tokko HIVdhaan qabame jechuudhaaf jalqaba irratti mallattoonni ispeesifikaalii agarsiisu jiramoo mallattoo akkamiidha kan inni agarsiisu. Dabalataan immoo achuma walitti qabdee akkanaa deebistuu barbaadu qorannoowwan HIVdhaaf kennaman qorannoo akkamiiti? Biyya keenya keessattis haala akkamiin kennamaa jira? Qorannoo kana immoo namoonni akkam dhufanii gochaa jiru moo egaa qorannoon gosa garaagaraa akka jiru asirratti beekamaadha. Mee qorannoon jiru maal fakkaata? Namni dhibee kanaan qabame tokko mallattoo akkamiyyuu ofirratti argee shakke immoo mana yaalaa dhufeetu qoratamuu qaba. Gaaffii gaariidha Dr. Naafiyaad. Namootni vaayirasii HIV AIDSdhaan qabaman mallattoon agarsiisan sadarkaadhaan adda adda. Yeroo baay'ee mallattoo agarsiisuu illee dhiisuu danda'u. Yeroo jalqabaa vaayirasiin kun gara dhiigaatti gaafa seenu seelota infekshinii nurraa dhorkan madiinummaa qaama keenyaa eeguu danda'an ijaa miidhuuf yeroo jalqabaa irratti madiinummaan qaama keenyaa ol kaajaa ta'eef mallattoo cimaa agarsiisuu dhiisuu danda'u. Kanaafuu mallattoon hoo jiraates mallattoo akka dhiitoo naannoo mormaa, dhiitoo naannoo bobaa waan akkanaatti jira. Darbee darbee ho'a yookaan mallattoo akka qufaa fakkaatu. Mitikaa irratti quba dhaga'amuu, fedhii nyaataa dhabuu, dadhabuu waan akkanaatu jira. Darbee darbees immoo madaa gogaa irratti arguu dandeenya. Sana booda garuu madiinummaan qaama keenyaa gaafa xiqqaachaa dhufu sadarkaadhaan amma siistama qaama keenyaa adda addaa irratti dhiibbaa uumuudhaan mallattoolee gurguddoo yookaan AIDS defining illness jennu illee hanga agarsiisuutti qaqqabuu danda'u jechuudha. Kanaafuu mallattoon jalqabaa baay'ee mallattoo agarsiisuu illee dhiisuu danda'u asymptomatic isa jennu hoo agarsiisanis immoo dhiitoodhaan dhiitoo xannachoota irratti yookaan liimfanoodii irratti dhiitoo adda addaa mul'achuu danda'a. Adeemsa keessa garuu infekshinii qoonqoodhaa deddeebi'ee uumamuu danda'u. Madaa gogaa, michii sombaa waan akkanaa qabamu. Sadarkaan isaa dabalaa gaafa deemu, madiinummaan qaama keenyaa gaafa gadi bu'u, CD4 kaawuntiin keenya gaafa gadi bu'u, hammi vaayirasii dhiiga keessatti argamu gaafa ol ka'u mallattoolee adda addaa agarsiisuu danda'u. Mallattoolee dhibee iddoo jiran agarsiisu. Fakkeenyaaf sombarra yoo jiraate mallattoo michii sombaa agarsiisuu danda'u. Mallattoo TB faana wal qabate agarsiisuu danda'u. Qoonqollee miidhuu danda'a. Kanaafuu ujummoo nyaataa miidhuudhaan miidhama qoonqollee fiduu danda'u. Sana darbee mar'imaan irrattis rakkoo adda addaa uumuu danda'u. Kanaafuu madiinummaan qaama keenyaa gaafa gadi bu'u madiinummaa qaama keenyaa eeggatanii carraa kanatti fayyadamuudhaan infekshinoonni uumamantu jiru. Infekshinoonni kuni opportunistic infection jennaani. Infekshinii carraa eeggatanii carraa gadi bu'uu madiinummaa qaama keenyaa eeggatanii mudachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu infekshinoonni kun infekshinii baakteeriyaadhaan dhufu ta'uu danda'a. Infekshinii fangasiidhaan dhufus ta'uu danda'a. Infekshinii vaayirasiidhaan wal qabatees ta'uu danda'a. Kanaafuu michii sombaa baakteeriyaadhaan dhufu ta'uu danda'a. Michii sombaa fangasiidhaan dhufu ta'uu danda'a. Sana darbeeyyuu infekshinii sammuu miidhuu danda'u. Meningitis kan jennu sanaafillee saaxilamuu danda'a. Golga sammuu miidhuu kan danda'u. Golga sammuu miidhuu kan danda'u saaxilamuu danda'u. Mallattoo gaafa immunitiin keenya gadi bu'u yookaan madiinummaan qaama keenyaa gadi bu'u garaa kaasaa hin dhaabbanne. Ulfaatinni gadi bu'u, ulfaatinni galmaree gadi bu'u. Explain gochuu kan hin dandeenye. Unexplained weight loss jedhuun karaa fayyaatiin. Ulfaatinni gadi bu'u, fedhii nyaataa gadi bu'u.
qaama irratti madaan adda addaa bahu. Sana darbee dandeettii yaadachuullee dhabuu dagachuu dimenshaa kan jedhamuufillee saaxilamuu jiraachuu danda'a. Kanaafuu mallattoon dhibee kun agarsiisu calqaba irratti akkuma silasii ibsuu yaaletti guddaa ta'uu dhiisuu danda'a. Mallattoolee arguu dhiisuu dandeenya. Kana jechuun garuu vaayirasiin sun dhiiga keenya keessa hin jiru jechuun miti. Adeemsa keessa gaafa madiinummaan qaama keenyaa gadi bu'u mallattoo baay'ee agarsiisu. Kanaafuu sadarkaadhaan mallattoon HIV/AIDS faana wal qabatee mul'atu adda adda jechuudha. Kanaafuu gara sadarkaa sadhumaa sadarkaa afurtu jira. Gara sadarkaa sadhumaa yookaan sadarkaa arfaffaarra gaafa ga'u mallattoolee AIDS define godhan. Ulfaatinni garmalee gadi bu'u. Infekshinii yookaan kaansarii afaan gadameessaatiin saaxilamu. Kaansarii dhiigaa yookaan kaapposis jennu sanaaf saaxilamu. Infekshinii sammuu yookaan menenjaayitisiidhaaf saaxilamuun illee ni jiraatu jechuudha. Isaan kun gaafa mudachuu danda'an AIDS define illness jedhamee konsidarrii ta'a. Akka sanaatti lakkaa'ama. Kanaafuu mallattoon isaa sadarkaa vaayirasiin sun sadarkaa dhibeen sun irra jiru irratti hundaa'eet mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Baay'ee galatoomii Dooktar. Egaa dhibeen kuni madiinummaa qaama keenyaa akka dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaa waan baay'ee gadi buusuu fi vaayirasiiwwan kunis dhiiga keenya keessatti yeroo isaan wal deemanii sababa kanarraan kan ka'e baakteeriyaa fi vaayirasoonni garaagaraa wantoonni qaama keenya miidhan kutaawwan qaama keenyaatti shuwwan qaama keenyaa sombas ta'uu danda'a, sammuus ta'uu danda'a, golga sammuus ta'uu danda'a. Kanaaf salphaatti namni tokko kanaaf saaxilamaa akka ta'edha kan nuuf kaaftee. Egaa dhibeen kuni qaama keenya baay'ee akka miidhu nuuf kaafteetta. Dhibee kanaan miidhamnaan qaamoleen keenya baay'een isaanii akka isaan sadarkaa miidhaa guddaa salphaan guddaan irra ga'uu danda'u. Sadarkaadhaan illee sadarkaa dhumaallee maal akka ta'e mallattoo isaa wajjin nutti dubbatteetta. Mee qorannoon isaa maal fakkaata? Fakkeenyaaf HIV'n namni tokko dhibee kanaan yoo qabamu yookiin immoo dhibee kanaan shakkamee akkasumaan immoo yommuu cheek gochuu barbaadu mana yaalaa yeroo dhufu qorannoo akkamiitu godhamaafi? Qorannoon godhamu kun immoo gosa akkamii? Fedhiidhaan godhamu akkasumaan immoo ogeessi fayyaa tokko decide godhee gochuu danda'a. Kan jedhus immoo bal'inaan akka kaaftee nutti barbaada. Mee haala kanarratti maal fakkaata wanti jiru? Okay. Qorannoo HIV/AIDS faana wal qabatee yeroo kaasnu qorannoon kun bifa lamaan kennama. Qorannoo dhaabbata fayyaa keessatti kennamutu jira. Yeroo ammaa immoo mootummaan siistama gara biraas illee introduce godhee jira. Namoonni gara dhaabbata fayyaatti utuu hin deemin manuma isaaniitti illee ta'anii dhiiga situu hin kennin ogeessa fayyaa situu hin barbaadin ofumaan illee mataa isaanii akka of baran siistamni akkanaallee jira. Oraakiiw kan jennu tokko hancufaan qorannoon godhamu jira. Yeroo baay'ee garuu buufata fayyaa irratti dhaabbilee fayyaa irratti qorannoon godhamu qorannoo dhiigaati. Vaayirasiin sun dhiiga keenya keessa jiraachuusaa fi dhiisuusaa karaatti mirkaneessinudha. Bifa lama sadiin tajaajilli kun kan kennamu. Tokkoffaa namichi sun gara dhaabbata fayyaa gaafa dhufu qorannoo naa godhaa jedhee gaafata. Qorannoo sana gaaffii isaatiin ka'umsi isaa abbuchuma irraa ka'a. Fedhii isaatiin na qoraa jedhee of baruun barbaada jedhee dhufa. Sana booda tajaajila kanaan argata jechuudha. Kun maal jennee waamna voluntary counseling and testing. Voluntaryidha. Fedhiidhaan dirqamee miti. Yookaan namni isa akka kaasu hin jiru. Of baruu barbaadeera. Gara dhaabbata fayyaatti dhufeera. Kanaafuu tajaajila isaa hin argata jechuudha. Inni lammaffaan dhaabbilee fayyaa keessatti ogeessi fayyaa gorsa eegga kennee booda barbaachisummaa qorannoo kanaa eegga itti himamee booda haalatti qorannootu jira. Provider initiative testing and counseling kan jennu PTIC kan jennu. Erga ogeessi fayyaa gorsee itti himee booddee fedhii isaa erga gara dhaabbilee fayyaa dhufanii booda carraa sanatti fayyadamuudhaan qorannoo kana akka argatan goone jechuudha. Inni sadaffaan mandatory testing kan jedhamutu jira. Mandatory testing inni jennu yeroo baay'ee namoota dhiiga kennuu barbaadan dhiiga arjoomuu barbaadaniif yookaan immoo karaa mana murtiinis ta'uu danda'a. Namichi sun vaayirasiidhaan miidhameera moo miidhamni isa jedhu sana beekuudhaaf
mandatory testing. Kanaafuu dhiigni isaa fudhatamee dhiigni ishee fudhatamee haalatti qo'atamutu jira. Kanaafuu qorannoon HIV AIDS irratti godhamu haala kanaan tajaajilli isaa haa kennamuyyuu malee qorannoon tokko tokko kallattiidhaan vaayirasiin sun dhiiga keenya keessa jiraachuusaa itti baruudhaaf qorannoon godhamu jira. Direct test kan goonu jiraachuu fi dhiisuu vaayirasichaa qofa kan nutti himan. Qorannoon inni gara biraa hammi vaayirasii dhiiga keessa jiru sadarkaa kamirra jira isa baruudhaaf qorannoon godhamu jira. Viral load determination isa jennu sana. Qorannoon inni sadaffaa madiinummaan qaama keenyaa maal fakkaata isa jedhu baruudhaaf qorannoon godhamu jira. CD4 count determination. Kanaafuu baay'een isaanii dhiiga fudhachuudhaan qorannoo dhiigaati. Akkan sila ibsuu yaaletti yeroo ammaa namoonni gara dhaabbilee fayyaa deemuu hin barbaannetu jira. Namoonni dhaabbilee fayyaa deemuu hin barbaanne manuma isaaniitti ituun sodaatiin dhiibbaa kam keessa utuu hin galiin manuma isaanii keessa taa'anii akka of baran hancufaan qorannoon godhamu jira. Oraakiif kan jedhu tokko yeroo ammaa akka HIV self test. Ofiin namni kamiyyuu test gochuu kan hancufa fudhachuudhaan of baruun ni danda'ama jechuudha. Kanaan dura kan ture dhiiga fudhachuudhaan dhiiga keessa vaayirasiin jiramu hin jirudha. Yeroo ammaan kana garuu karaa hancufaatiin qorannoon HIV haalatti taasifamaa jirutu jira. Kanaafuu kuni carraa guddaadha. Hawaasni carraa kanatti fayyadamuudhaan of baruu danda'a jechuudha. Asirratti wanti kaasuu qabnu carraan kun carraa guddaadha. Hundayyuu qoruun danda'amu. Namoota dhaabbilee fayyaa dhufan hunda hin qorra hoo jenne kiitii hin argannu. Hunda qoruus hin danda'amu. Kanaafuu haalli ammatti deemaa jirru namoota vaayirasii kanaaf carraan saaxilamuu isaanii olaanaa ta'e irratti xiyyeeffanneetu qorannoo goona. Namoota akkamiitu carraa vaayirasiidhaaf saaxilamuu olaanaa qabu hoo jettee na gaafatte immoo tokkoffaa namoota hojii saalqunnamtii akka daldaalaatti hojjetan. Bu'uurri jireenya isaanii hojii saalqunnamtii irratti daldaala saalqunnamtii irratti kan hundaa'e. Namoonni akkanaa carraan vaayirasiidhaan saaxilamuu isaanii daran olaanaadha. Kanaafuu isaan kun akka target populationitti akka key populationitti yookaan kutaa uummataa yookaan kutaa hawaasaa xiyyeeffannoo guddaadhaan qorannoon godhamuufii qabu. Inni lammaffaan namoonni konkolaataa hoofan konkolaachistoonni keessumaayyuu konkolaataa daandii dheeraa deemu long track driver kan jennu namoonni akkasii kun carraan vaayirasiidhaan saaxilamuu isaanii olaanaadha. Tokkoffaa maatii irraa adda bahanii deemu daandii fagoo deemu gidduu kanatti exposuriin isaanii carraan saaxilamuu isaanii baay'ee jaateef jaroonni kun konkolaachistoonni riskiin isaanii assasdii ta'uu qaba. Carraan saaxilamuu isaanii qorannoodhaan bira gahamuu qaba. Inni gara biraan haadholee ulfa ta'anii of hin barre yeroo ulfaas ta'uu danda'a yeroo ciniinsuus kanaan dura qorannoon hin godhamneef taanaan jarri kun tajaajila qorannoo kanaa itti fayyadamuu qabu. Inni sadaffaan namoonni dhukkuba saalqunnamtiidhaan darbu qaban kan akka coobxooffantoo'aan qabaman carraan HIV AIDSdhaan qabamuu isaanii olaanaa jaa ta'eef jarri kun qorannoo argachuu qabu. Kana malee hiriyoonni namoota vaayirasiidhaan qabamanii fakkeenyaaf abbaan warraa vaayirasiidhaan qabamee haati warraa vaayirasiidhaan hin qabamne taanaan riskiin isaa jira. Carraan saaxilamuu jira. Waliin jiraachaa jiru. Ammaaf hin qabamne jechuun fuulduratti hin qabaman jechuu miti. Maalirra jiru sana baruudhaaf qorannoo kana tajaajila qorannoo kanaa argachuu qabu. Kanaafuu namoota kana irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetama. Keessumaayyuu immoo target population kan jedhamu namoota daldala saalqunnamtii irratti hojjetan fi
namoota hiriyaa nama vaayirasiidhaan qabamanii ta'an carraan vaayirasiidhaan saaxilamuu isaanii olaanaa yaateef isaan qorannoo gochuu qabu. Kanaafuu qorannoon xiyyeeffannoodhaan jara kanarratti hojjetamuu qaba jechuudha. Galatoomi Dooktar, bal'inaan qorannoon namoota akkamiif akka barbaachisu qorannoon jiru maal akka fakkaatu bifa bareedaa ta'een hawaasa keenyaaf ibseetta. Egaa hordoftoonni keenyas immoo barumsa bareedaa akkasiin argachaa jirtan abdii guddaan qaba. Mee egaa dhibeen kun qorannoon erga qoratamee booddee haalli yaaliin isaa maal fakkaata? Yaaliin isaa immoo bifa kamiin kennamaa jira? Achumaan immoo yeroo ammaa kana namoonni baay'een kan isaan gaafatanii ogeessonni baay'een qorattoonni saayintistoonni baay'een dhibeewwan baay'eedhaa fi qoricha dawaan argameera. Completely kan dhibee kana fayyisuu danda'an goonaa akkamittiin argamne sababa irraan kan ka'edha kanii qorichi dhibee kana completely fayyisuu danda'u kan hin argamne jedhanii kan kaasanis jiru. So mee haalli yaaliin isaa maal fakkaata? Yaalii akkamitti kennama? Fi gaaffii nama si gaafadheen immoo wal qabdee hawaasa keenyaaf biriif gochuudhaaf. Haa ta'us. HIV AIDSiin akka jalqabaatti wanti nuti beekuu qabnu dhibee fayyuu miti. Dhibee fayyuu miti. Dhibee to'atamu malee dhibee fayyuu miti. Kiwa gochuu hin dandeenyu to'achuun hin danda'amu. Kanaafuu yaalli dhibee HIV AIDSiidhaaf kennamu vaayirasiin dhiiga keessa jiru lakkoofsi isaa gadaanaa akka ta'u gochuudhaaf kennamudha. Kana jechuun maal jechuudha? Vaayirasiin kun dhiiga keenya keessa erga seenee booda seelii madiinummaa qaama keenyaa jaamiidhuuf madiinummaa qaama keenyaa miidhuudhaan infekshiniidhaaf nu saaxila. Taargetiin isaa madiinummaa CD4 cell isa jedhamu irratti. Kanaafuu seelonni kun hin miidhamu. Seelonni kun miidhamuun isaanii immoo hammi vaayirasii dhiiga keenya keessa akka ol ka'udha. Kanaafuu qorichi kennamu qoricha farra vaayirasiiti. Qorichi farri vaayirasii kun hammi vaayirasii dhiiga keessa jiru akka xiqqaatu godha malee vaayirasiin sun guutumaa guutuutti dhiiga keessaa akka dhabamu hin godhu. Kanarraa kan ka'e yaalli HIV AIDS irratti godhamu yeroo baay'ee fayyisuu hin danda'amu. Waaqayyoo fayyisuu danda'a. Karaa saayinsii fayyaatiin garuu dhibeen kun dhibee to'atamu malee dhibee fayyuu miti. Kana jechuun maal inni vaayirasiin kun CD4 seelii yookaan seelii ispeeshaalii ta'an, seelii adda ta'an, madiinummaa qaama keenyaa gargaaran miidhuudhaan seelii CD4 seelii keessatti dhokata. Haala salphaadhaan argitee rukuchuu hin dandeessu. Yeroo baay'ee dormaanti ta'ee sochii ituun agarsiisin mallattoo sun agarsiisin CD4 hin miidhamne keessa taa'uudhaan kuusamuudhaan ati dhiiga keessaa daragdee hamma isaa gaafa xiqqeessitu CD4 vaayirasiidhaan hin miidhamne keessatti dhokachuudhaan yeroo eeganii ammas gara dhiigaatti dhufuu danda'u jechuudha. Hin dhokatu jechuudha. CD4 kan kanaafuu maa inni vaayirasiin kun vaayirasii cimaadha. DNA qaama keenyaatti fayyadama. DNA qaama keenyaatti fayyadamuudhaan oomisha vaayirasii. Maal jechuudha? Warshaa mataa isaa hin qabu. Seelota qaama keenyaa DNA qaama keenyaa akka warshaa isaatti fayyadamee vaayirasii sana dhiiga keenya keessatti oomisha. Kanaafuu DNA qaama keenyaa keessatti dhoksuunsaa tokko. Lammaffaa CD4 vaayirasiidhaan hin miidhamne keessatti of dhoksuunsaa dhibeen kun dhibee fayyuu akka hin taane taasisa jechuudha. Kanaafuu dhibee kana qorichaan farra vaayirasii kennuudhaan to'achuu dandeenya. Sadarkaa darbuu hin dandeenye, sadarkaa dhiiga keessatti mul'achuu hin dandeenye irra gahuu dandeenya malee guutumaa guutuutti dhiiga keessaa balleessuun dhabamsiisuun hin danda'amu. Kanaafuu kun chaaleenjii guddaadha. Biyyoota guddatan, biyyoota Awurooppaa keessatti yaalonni tokko tokko jiru. Qoricha dhibee HIV AIDS fayyisuudhaaf yaaliin jira. Garuu amma yoonaa gara biyya keenyaatti wanti dhufe hin jiru. Baay'ee galatoomii keessattuu haala yaaliin isaa fi sababa inni completely fayyuu hin dandeenye sababa gahaadhaan bifa saayinsii fayyaatiin nuuf ibsiteetta. Mee namoonni dhibee kanaan qabamanii egaa yeroo baay'ee hawaasa keessatti hawaasaan dagatamuudha. Hawaasni yeroo inni ofirraa qollifatullee jira hawaasni tokko tokko jechuudha. Egaa namoonni dhibee kanaan qabaman qoricha kana fudhannaan lubbuu isaanii dheereffachaa qoricha ogeessi fayyaa kennee fudhatanii
yeroo dheeraa akka isaan jiraachuu danda'an baay'ee argaa jirra. Akkasumas akka ogeessa fayyaa tokkotti waan baay'ee argineerra. So namoota dhibee kanaan qabaman maaltu irraa eegama yookiin immoo qoricha kana yeroo baay'ee namoonni qoricha dagatan jiraachuu danda'u. Kan immoo life long yookiin immoo bara jireenya isaanii waan ta'eef kan immoo fudhachuun barbaannes jiraachuu danda'u. Dhiibbaa akkamiirraan gahuu danda'a qoricha kana fudhachuu dhiisanii. Gama biraatiin immoo namoota dhibee kanaan qabamaniif akka maatiittis ta'e akka hawaasaattis ta'e akka ogeessa fayyaatti maal gochuu qaba? Dooktar Naafiyaa galatoon gaaffiin kunis gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Namoonni vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessatti jiraachuun isaa mirkanaa'e qoricha jalqabuu qabu. Inni dura qoricha jalqabuudha. Qoricha jalqabuudhaaf garuu gara dhaabbilee fayyaa deemanii infekshiniin carraa madiinummaan qaama keenyaa gadi bu'uu eeggatanii mudatan jiraachuu fi dhiisuu isaanii eegga baranii booda gorsa ogeessa fayyaatiin gorsa dhimmi isaa ilaallatuun qoricha kana jalqabuu qabu. Inni duraan isa kana. Eegga qoricha kana jalqabanii booda qorichi kun qoricha dhaabbatu miti. Qoricha ji'a tokkoof fudhattee torbee lamaaf fudhattee waggaa tokkoof fudhattee dhaabdu miti. Qorichi kun itti fufiinsaan fudhatamuu qaba. Kanaafuu maatiin jara kanaa namoonni kun qoricha kana akka addaan hin kunne deeggaruu qabu. Saayikooloojikaalii deeggaruu qabu. Yaadachiisuu qabu. Qorichi kun addaan cituu hin qabu. Kanaafuu sappoorti gochuu qabu. Gargaaruu qabu. Kunuunsa kennuufii qabu. Hawaasnis kana irratti hirmaachuu qabu. Jara kana balaaleffachuun jara kana irraa adda bahuun waan sirrii miti. Namoota HIV/AIDSdhaan qabaman ofitti siqsinee gargaaraa, jajjabeessaa, kunuunsaa, qoricha isaanii akka fudhatan, qoricha isaanii akka addaan hin kunne sappoortii gochuun gargaaruun barbaachisaadha. Qoricha kana addaan kutu taanaan garuu akkuma isin jedhe CD4 cell countiin isaanii gadi bu'a. Hammi vaayirasii dhiiga keessa jiru ol ka'a. Kanaafuu tokkoffaa yeroo gabaabaa keessatti lubbuun isaanii darbuu danda'a. Lammaffaa gara nama garabaatti illee carraan dhibee kana dabarsuu olaanaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu hawaasni namoota kana gargaaruu qaba, deeggaruu qaba, jajjabeessuu qaba, qoricha akka addaan hin kunne gochuu qaba. Hoo addaan kutan illee informationii yookaan hubannoo kennee fi akka qoricha sana deebi'anii fudhatan gochuun barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee galatoomii dooktar. Mee yeroo ammaa kana akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalee namoonni baay'een dagataniiru dhibee kana. Yeroo irra sirriitti baay'ee gaaffiin kun gaaffii gara hawaasaatiin jiramoo gama ogeessa fayyaatiin moo seektara fayyaatiin moo gama dhaabbilee fayyaatiin moo gama mootummaatiin jira kan jedhus beekuun baay'ee barbaachisaadha. Haalli faffaca'insa isaa yeroo ammaa kana yoo ilaallames biyya keenya keessatti maal fakkaata? Namoonni immoo haala kamiidha kan isaan hubachaa jiranii? Baay'ee waanuma akkasumatti tuffatanii dhiisan wayii fakkaata gaafa ilaaltu. Hawaasni baay'ee asirratti dammaqinsa guddaadhaan dhibee kanarratti qorannoos ta'ee yaalii isaarratti kan dhufee yaalii gahaa argachuu qabu asirraati hubanna. Mee haalli faffaca'insa isaa maal fakkaata? Kan ammoo ittisuudhaaf haala faffaca'insa isaa kana maal fakkaata erga ilaalle booddee immoo gaheen hawaasarraati eegamu, gaheen ogeessa fayyaa, seektara fayyaa akkasumas immoo gaheen mootummaarraa eegamu maal fakkaata kan jedhu. Haa ta'u faca'insa dhibee kanaa gaafa ilaallu tamsa'insi isaa yeroo ammaa haala itti dabalaa jirutu jira. Dhibeen kun dhibee saala adda hin baasne, dhibee amantaa adda hin baasne, dhibee gosa adda hin baasne, qabeenya nama qabus nama hiyyeessas sooressas kan hin jenne sadarkaa barumsaa addaan itoo hin baasin nama hundayyuu dhibee miidhuudha. Faca'insi isaa iddoodhaa iddootti, ardiidhaa ardiitti, naannoorraa naannootti illee adda addummaatu jira. Akka sadarkaa biyyoolessaatti yoo ilaalle yeroo ammaa gabaasa waldaan gamtaa fayyaa addunyaa WHO kaa'ee irraa ka'uudhaan predikshinii jechuun tilmaama isaan kaa'an irraa ka'uudhaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2023tti yeroo ammaa namoonni vaayirasii kana faana jiraatan gara 600 ol miliyoona 39 ol ta'antu yeroo kana akka addunyaatti namoota miliyoona 39 ol ta'antu vaayirasii kana faana jiraachaa jiru. Dhibbeentaa 45 kan ta'u immoo vaayirasiin namoonni vaayirasii kana faana jiraatan
Afrikaa keessatti argamu. Keessumaayyuu Saaraa gad jallaa yookaan sab-saaraa iddoo isa jennu sana keessatti argamu. Biyyattiin keenyas sab-saaraa keessa jirti. Itoophiyaa dabalatee. Kanaafuu dhiibbaan vaayirasii kanaa daran kan cimu Afrikaa irratti jechuudha. Kanaafuu vaayirasiin kun namoota amma kanaa miidhaa jira. Waggaatti namoota 600 ol ta'antu lubbuun isaanii dhibee HIV/AIDS faana wal qabatee darbaa jira. Akka addunyaatti jechuudha. Akka sadarkaa biyya keenyaatti yoo ilaalle mudanni HIV/AIDS parsantiidhaan piriivaalaansii isaa gaafa ilaallu gara duwwaa tuqaa 8-7ti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa namoonni 600 ol ta'an sadarkaa biyya keenyaatti biyya keenyatti namoota 600 ol ta'antu vaayirasii kana faana jiraachaa jiru. Waggaatti namoota 10,000 ol ta'etu vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbaa jira. Waggaatti namoota 7,000 ol ta'antu immoo vaayirasii kanaan akka haaraatti qabamaa jiru. Waggaata hoo'is namoonni haara 7,000. Kanaafuu haalli amma irra jirru faca'insi isaa tamsa'insi isaa yerootti haalatti dabalaa jirutu jira. Kanaafuu faca'insi isaa amma sadarkaa naannootti yoo ilaalle naannoo Gaambeellaa faca'insi HIV/AIDS olaanaadha. Gara parsantii 4 haalatti siqeetu jira. Gara Somaaliyaa immoo duwwaa tuqaa 1.7 naannoo sana. Kanaafuu naannootti ardiirraa ardiitti faca'insi isaa adda addummaa qaba. Kanaafuu faca'insi isaa gaafa ilaallu dhibeen kun yeroo ammaa haala to'atamuurra hin jiru. Akkuma sila kaasteen dhibeen HIV/AIDS yeroo ammaa baay'ee dagatamee jira. Namoonni keessumaa dargaggoonni HIV sodaachuu irra caala ulfaa'uu sodaachuutu mul'ata. HIV/AIDS yeroo ammaa uummanni hawaasa keessatti normaalaayizdii ta'eera. Normaalaayizdii gaafa jennu namni dhimma hin qabu waa'ee HIV/AIDS dagatameera. Kun immoo maalirraa maddeessa jedhu yoo ilaalle hojiin ministiriimingii karaa mootummaadhaan hojjetamaa jirus karaa seektara fayyaatiinis dhaabbileen mootummaas miti mootummaas hojjechaa jiran baay'ee qabbanaadha. Laaffateera xiqqoo. Hojiin dammaqinsaa hojiin hawaasa sochoosuu baay'ee hojjetamaa jiru. Atis beekuu dandeessaa yeroo nuti barannu haayiskuulittis ta'ee mana barumsaa elementarii keessatti gaafa barannu miidiyaaleen adda addaa jiru. Gumiin miidiyaa HIV jiraasaayuu tureera. Sirriidha. Kilaboonni jiru. Hojiin ministiriingii walaloodhaan, raadiyoodhaan, TVdhaan waltajjii adda addaa irratti hojiin uummata dammaqsuu, hojiin hubannoo kennuu baay'eetu hojjetamaa ture. Amma garuu miidiyaaleen ministiriingiin hojiin ministiriingii baay'ee qabbanaa'ee jira. Hojiin uummata sochoosus akkasuma hawaasa sochoosus baay'ee gadaanaadha. Kana faana wal qabatee hawaasa keessatti dhibeen kun tuffatameera bakka. Namni sodaan dhibee kanaaf jiru gadaanaadha. Normaalaayizii gochuun isaanii karaa tokkoon gaariidha. Namoonni kun firiilii qoricha kanatti akka fayyadaman, firiilii uummata keessa bilisummaadhaan akka jiraatan gochuu irratti gahee mataasaa qaba. Garuu tamsa'insi isaa guyyaa guyyaatti dabalaa jiruuf tamsa'insa kana hir'isuudhaaf hojiin ministiriingii cimee daran cimee hojjetamuu qaba. Kanaaf tamsa'insi isaa amma arginutti dabalaa jira. Kanaafuu wanti kun immoo gara fuulduraatti gatii nu kaffalchiisuu danda'a jechuudha. Baay'ee galatoomii egaa haalli faffadhiinsi isaa maal akka fakkaatu baay'inaan kaafteetta. Mee gara xumuraatti sagantaa keenya fiduudhaaf dhimma dhibee kanaatiin wal qabatee hawaasaaf dhaamsatti dhaamu barbaadu yoo jiraate. Dabalataan immoo mootummaan seektoroonni fayyaa, ogeessonni fayyaa akkasumas immoo gama mootummaatiin maal gochuu qabu jettee yaadda? Dhibee kana ispeeshaalii dhibeen kun egaa dhibee yeroo amma dagatamee hawaasa keessatti dagatamee baay'inaanis akkuma dubbattee baay'inaanis miidiyaanis kallattii garaagaraan baay'een keenya beekna. Ijoollummaa kun rakkaasina yaada dura akkamitti akka ibsamaa ture. Amma garuu hawaasni akka qaama godhateera dagateera jechuu dandeessa. Almost waanuma normaalii ma godhe akkuma dhibee qufaa tokkoof waanii tokkoof hin laannetti konsernii guddaa kennaaf hin jiru. Kanaaf mee maaltu nurraa eegama? Hawaasarraa mootummaarraa maaltu eegama?
kan jedhu yaada gabaabaa dhumarratti sagantaa keenya xumuruudhaa fi dhibee kana walumaan ittisuu qabna waan ta'eef dhibee kan ogeessa fayyaa hakiimota duwwaa osoo hin ta'in mootummaa qofa osoo hin taane hawaasa illee dabalateeti waan ta'eef maal gochuu qabna kan jedhu. Wanti guddaan dhibee kana ittisuudha. Tamsa'iinsa dhibee kanaa hir'isuudhaaf hawaasnis mootummaanis abbaan qabeenyaanis seektaroonni adda addaa gahee mataa isaanii qabu. Dhibeen kun akka dhibeetti dhibee tokko garuu akka hirmaannaatti hirmaannaa seektaroota baay'ee kan mootummaas ta'uu danda'a kan miti mootummaas ta'uu danda'a. Seektarri fayyaadhaaf hojii kennamu miti. Hojii manee seektara fayyaadhaa qofaaf kennamu miti yookaan seektara barumsaaf yookaan ministeera barumsaaf kennamu miti. Akka seektaraatti seektaroonni hundi malti seektoraal involvmentii barbaada. Seektaroonni hundi dhibee kana ittisuu irratti shoora guddaa qabu. Kanaafuu akka hawaasaatti uummanni maal gochuu qabaa? Namoota vaayirasii kana faana jiraatan kunuunsuu qoricha akka fudhatan akkuma sila jenne qoricha akka fudhatan jajjabeessuu namoota jireenya isaanii saalqunnamtii faana daldala saalqunnamtii irratti godhan gorsuudhaan hojii sana keessaa akka bahan gorsuudhaan akka mootummaatti immoo mootummaanis kana irratti hirmaachuu qaba. Namoota fedhii isaanii malee hojiin kun akkuma beektu hojii jaalatteetti seentu miti. Jaalataniitti hin seennanii garuu bahuudhaaf immoo yeroo rakkatantu jira. Kanaafuu namoonni akkanaa kun hojii akkanaa keessaa bahanii hojiin gara biraa uumamee fi carraan vaayirasiidhaan saaxilamuu isaanii akka xiqqaatu gochuun barbaachisaadha. Hawaasni ijoollee isaa gorfachuu qaba. Abbootiin amantii kanarratti hirmaachuu qabu. Ijoollee gorsuu dargaggeewwan gorsuun barbaachisaadha. Araada adda addaarraa akka of eegan seeraan barsiisuun irraa eegama. Kanaafuu dargaggoota barsiisuun sochiin uummata keessatti godhamu keessumaa hawaasni hubannoo akka argatu gochuun karaa mootummaadhaan immoo kondoomii raabsuun barbaachisaadha. Akkuma argitu kanaan dura hoteelota guddaa irratti ta'uu danda'a mana barumsaatti raabsi kondoomiidha haala gaariin ture. Wanti kun amma hin mul'atu. Kanaafuu awareness creationiin yookaan hubannoo dhibee kanarratti hojjetamuu qaba. Dhimmi kana ilaallatu waajirri kana ilaallatu waajira tokkoof dhimma ati dhiistu miti. Hojii kanarratti namoonni hirmaatan hundi tamsa'iinsa dhibee kanaa hir'isuudhaaf barsiisuu namoota qoricha fudhatan immoo qorichatu addaan hin kutiin yeroo dheeraadhaaf qoricha isaanii fudhachaa akka turan warri kutanii addaan bahan immoo akka deebi'an illee mootummaan gargaaruu qaba jechuudha. Kanaafuu hawaasarraa wanta akkanaatu eegama. Tamsa'iinsi isaa haala kanaan involvmentii seektara baay'ee barbaada. Sana ta'uu baannaan garuu tamsa'iinsa isaa to'achuun hin danda'amu. Vaayirasiin kun yeroo ammaa dabalaa jira. Kanaafuu abbooliin qabeenyaas gargaaruu qabu. Mootummaanis hojii dammaqinaa uumuu irratti hawaasa sochoosuu irratti raabsaa kondoomii irratti hojjetamuu qaba. Karaa amantaatiinis karaa uummataatiinis ijoollee isaanii gorsuu barsiisuu araada adda addaarraa akka of eegan barsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Galatoomii Dooktar, egaa dhimmi kun dhimma nama tokko qofaatu hin ta'e akkasumas immoo seektara tokko qofaa osoo hin taane seektara hundumaa ilaallatu responsibilitii hunda keenya yookiin dirqama hunda keenyaati. Mee xumura irratti tarsiimoon jiru maal fakkaata? Mee dhibee kana ittisuu irratti egaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenya tarsiimoon jiru tarsiimoon bahan maal fakkaatu? Tarsiimoon yeroo ammaa mootummaan raawwachaa jiru tarsiimoo waldaan gamtaa fayyaa addunyaa WHO akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2030tti vaayirasiin kun yaaddoo hawaasaa ta'uu hin qabu kan jedhudha. Rakkoo hawaasaa ta'uu hin qabu. Sadarkaa darbuu hin dandeenye irra gahuu qaba kan jedhudha. Kanaafuu vaayirasiin kun to'atamuu qabaadha. Vaayirasiin kun to'atamuudhaaf immoo hojiin hojjetamu karoora sadiin kan itti deemamaa jiru. Karoorri tokkoffaa 395 jennaan yookaan 395 jennee waamna. 95 inni dura namoota vaayirasii kana faana jiraatan parsantii 95 akka qoratamanii of baran gochuudha.
95 inni lammaffaa namoonni qoratamanii of baran kun qoricha farra vaayirasii kanaa akka jalqabanii fi akka fudhatan gochuudha. 95 inni sadaffaan namoonni qoricha fudhatan kun vaayirasiin dhiiga isaanii keessatti argamu sadarkaa gadaanaa yookaan sadarkaa darbuu hin dandeenye, tamsa'uu hin dandeenye, sadarkaa dhiiga keessatti mul'achuu hin dandeenye irra haa ga'uudha. Inni kun immoo maal jechuudha? Loodiin vaayirasiidhaa yookaan hammi vaayirasii dhiiga keessatti argamu 50 gadi, koppiinsaa 50 gadi haa ta'uudha. Kana gochuudhaan dhiiga keessatti vaayirasiin kun hin mul'anne jechuun namarraa gara nama gara biraatti hin darbuudha. Hin mul'anneen qixxee ta'a hin darbuu faana yookaan isa afaan Ingiliffaatiin U is equal to U undetectable and transmissible isa jennu sana. Kana raawwachuudhaaf mootummaan hojii baay'eetu irraa eegama. Tokkoffaa namoota vaayirasii kana qabaman qoratanii beekuun barbaachisaadha. Kana gochuudhaaf index case testing kan jedhamu jira. Namoota vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessatti argamu qofatu hin ta'in hiriyoota isaan faana tuttuqaa qaban walqunnamtii qaban illee deemtee barbaaddee akka qorataman gochuun hojii tokko. Lammaffaa akkuma sila sii kaasuu yaaletti uummata keessaa xiyyeeffannoo guddaadhaan qorannoon kan itti gaggeeffamu jira. Tokkoffaa namoota hojiin isaanii daldala saalqunnamtii irratti hundaa'e. Lammaffaan hiriyoota namoota vaayirasiidhaan qabamanii ta'an isaan lamaan kanarratti hojiin hojjetamu cimuu qaba. Teestingii isaa kana ol kaasuudhaan warra teestii goone immoo warra qoranne kana immoo qoricha akka jalqaban qoricharra akka turan keerisaa ol kaasuudhaan dhumarratti immoo keerii kennaa turreerraa hordoffii gochuudhaan vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru hammi isaa maal eessa ga'eessa hordofuudhaan ji'a ja'an ta'uu danda'a. Hordofuudhaan vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessatti akka sadarkaa gadaanaatti gadi bu'u gochuudhaan tamsa'iinsa dhibee kanaa ittisuudhaaf mootummaan hojii baay'ee hojjechaa jira. Kanaafuu tarsiimoon amma jiru tarsiimoo 995 jennu kana faana wal qabateedha. Baay'ee galatoomii Dooktar, egaa dhimma dhibee HIVtiin wal qabatee maal jira, maal fakkaata, faffaciinsa maal fakkaata, hawaasni maal gochuu qaba, tarsiimoon jiru maal akka fakkaatu bal'inaan nu ibsiteetta. Dhumarratti yaada addaa yookiin immoo wanta dabaltu yoo qabaate ergaa dabarsitu yookiin immoo dhaamsa hordoftoota keenya karaa foddaa televezyiiniitiin hordofaa jiranii fi dhaamsa addaa dhumarratti dhaamuu qaba jettuu jiraate. Dhumarratti waan jechuu barbaadu yaa'u akkuma beeknu jiini kun ji'a HIV/AIDSiin itti kabajamaa jiru. Dhaadannoon HIV/AIDSiin kun itti kabajamaa jiru tajaajilli HIV faana wal qabate mirga namummaa eegee kennamuu qaba hundaafuu kan jedhu. Kanaafuu mirgi namummaa eegamee tajaajila HIV faana wal qabate namni hunduu argachuu qaba. Kanaafuu tajaajila kana argachuudhaaf namni hunduu mirga ni qaba. Tajaajila kanatti fayyadamaa, of baraa, qorannoo godhaa, hawaasa keenya barsiisaa, tamsa'iinsa dhibee kanaa waliin hojjechuudhaan, wal gargaaruudhaan, abbooleen qabeenyaa, abbooleen amantiidhaa, ijoollee keessan barsiisuudhaan tamsa'iinsa dhibee kanaa ittisuu irratti gahee guddaa gumaachuu qabdu jedha. Galatooma. Egaa Dooktar istiidiyoo keenyatti argamtee keessattuu dhimma ijoo yeroo ji'a kanaa kan ta'e dhimma HIV/AIDS irratti odeeffannoo bal'aa haala hawaasni bifa salphaan hubachuu danda'u nuuf dhiyeessuu keetiif maqaa kootii fi maqaa sagantaa Dooktara kootiin guddaa galatoomi jechuun barbaada. Anis guddaa si galateeffadha. Galatooma. Galatoomii Dooktar. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma dhibee HIV/AIDS ilaalchisee turtii nuti Dooktar Barakatii wajjiniin goone kana fakkaata. Turtii keenya irrattis barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Egaa dhimmi kun dhimma nama tokko seektara fayyaa, ogeessa fayyaa qofa osoo hin taane dhimmi kun dhimma hunduma keenya ilaallatu waan ta'eef hundumti keenya dhibee kana waliin haa ittisnu isinii jechuun barbaada. Sagantaan keenya Dooktara koo irraa kana fakkaatu ture. Sagantaa kana qopheessuun kan isinii waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Sagantaan immoo sagantaa Dooktara kooti. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Fayyaa dhabidha.